bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu abaa'uun gaachana keenya warra harkaa isaaniitiin ni halaalatti jibbuu abaa'uun gaachana keenya. Lama bara 2023 yoo yaa jira jirtu hordoftoota BBS oduu har'aaf qabadeen isinitti hima oduu waliin an Jamaal Tahirii. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaalee haleellaa naannoo humnoota hidhatanii naannichaa dhaabsisuuf tarkaanfii akka fudhatan beeksisan. Mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf dirqama heera mootummaan itti kenname bahuuf akka dirqaman ibsa kaleessa baasaniin addeessaniiti jiru. Naannicha keessatti bakka tokko tokkotti humnoota nagaa jeequu fi karaa cufuun qaamolee misooma naannichaa fi tokkummaa uummataa miidhaa jiraachuu ibsuun gochoota kanarraa akka of qusatan akeekkachiisaniiti jiru. Akkasumas miseensota raayyaa ittisa biyyaa seera kabachiisuuf naannicha keessa hojjetan irratti haleellaan raawwatamu ibsuun gochaan akkanaa dhaabbachuu akka qabu ibsan. Rakkooleen naannicha keessatti bakka tokko tokkotti mul'atan osoo hin babal'atin qawwee kaasuun dura yaadaan mormuun garaagarummaa jiru furuun osoo danda'amu tarkaanfileen humnoonni hidhatan fudhachaa jiran fudhatamaa kan hin qabne ta'us ibsan. Duula seera kabachiisuuf mootummaa naannichaa gaggeessuu irratti uummanni naannichaa akka tumsanis yaamichaa dhiyeessan pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaalee. Oduma wal qabatee raayyaan ittisa biyyaa garee maqaa fannootiin naannoo Amaaraa keessa socho'u irratti tarkaanfii ilaalessaa akka fudhatu ibsa baaseen addeesseeti jira. Ji'oota muraasa duraa murtee mootummaan federaalaa humnoota addaa naannolee diiguun gara raayyaa ittisa biyyaatti makuuf taasise humnoonni fannoo naannoo Amaaraa finciluun ni beekama. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa kanaan humnoota hidhatan kan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhachaa turuu ibsuun humnoota naannoo Amaaraa irrattis tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatu addeesseeti jira. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii muudama dhiyeenya kana amanni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa raggaasisee bobbaasee mormuu itti fufan. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti abboota amantaa Sinodoosii Itoophiyaa muudaman gara kutaa lallabaatti ergaman mormii muudatee akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan kutaa lallabaa Arsii Lixaa Shaashamneetti mormiin Abuunaa Naatanaa'el balaaleffachuu dhagamee ture jabaatee itti fufetti jira. Hordoftoonni amantichaa Abuunaa Naatanaa'el kan Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin muudaman mormuun Abuunaa Phaawulos kan Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootatiin muudaman barbaanne jechuun sagalee isaanii dhageessaniiti jiru. Abuunaa Naatanaa'el abbaa amantii leellisaa sirna duriitiin amantaa hin barsiifamnu kan jedhan hordoftoonni amantaa mormii erga eegalanii bubbulaniiti jiru. Oduma wal qabateen hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kutaa lallaba Shawaa aanaa Booraa murtee Sinodoosii Itoophiyaa mormuun mirga afaan keenyaan amantii barachuun nuuf haa kabajamu jedhan. Hordoftoonni amantichaa muudama Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa adoolessa 16 bara kana keessaa kenne balaaleffachuun abboota Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa muuduun akka tajaajilamu barbaadan ibsan. Muudamni Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan kenname dogmaa fi qaanuna mana amantaa kan eegee fi fedhii amantoota irratti kan hundaa'e waan ta'eef muudama Sinodoosii naannolee qofa kan simatan ta'us ibsan. Ji'oota muraasa dura mana amantaa Ortodoksii keessatti waldhibdeen eega dhalatee booda Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa hundeeffamuun muudama laataa jiru wal qabatee wal dura dhaabbannaan cimee itti fufeeti jira. Bakka bu'oonni hawaasa Itoophiyaa biyya alaa jiran rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irratti mari'achuun ibsa ejjennoo baasan. Bakka bu'oonni diyaaspooraa Itoophiyaanotaa biyya alaa jiraatan hawaasa Oromoo, Sumaalee, Amaaraa fi Tigree bakka ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamar argamanitti Yuunivarsiitii Saan Diyaagootti marii gaggeessaa turuun himame. Mariin nageenyaa kunis guyyoota lamaaf kan gaggeeffame yoo ta'u, adoolessa 21 hanga 22 2023 gaggeessuun ibsa ejjennoo qabxii 13 keessaa qabu baasuun dhagahame. Bakka bu'oonni hawaasa kunneen rakkoo nageenyaa, dinagdee fi olaantummaa seeraa irratti erga mari'atanii booda ibsa ejjennoo qabxii 13 qabus baasaniiti jiru. Bakka bu'oonni hawaasa saba Amaaraa garuu walii galuu dhabuun maricha addaan kutanii ba'uu isaanii gabaafameeti jira. Marii kanarratti yaadonni garaagaraa kan dhiyaatan yoo ta'u, haalli nageenyaa amma biyyattiin keessa jirtu osoo hin to'atamne bulchiinsi paartii badhaadhinaa jalatti biyyattiin bittinnaa'uu fi dhumarratti naannoo gaanfa Afrikaa guutuu tasgabbii dhabsiisuu akka danda'u jedhame. Dabalataan tokkoon hirmaattota akkasuma bakka bu'oonni hawaasaa rakkoo adda addaa hawaasa isaanii keessatti mul'ataa jiru ibsuun ibsa ejjennoo qabxiilee 13 qabu waloon baasaniiti jiru. Bakka bu'oonni hawaasa Oromoo, Tigraay fi Sumaalee hundi qabxiilee 13 irratti kan waliif galan yoo ta'u, yakka namoota nagaa irratti raawwatan ilaalchisee itti gaafatamummaa fi iftoominni akka jiraatus gaafatan. Kana malees mootummaan waraana bilisummaa Oromoo fi gareewwan naannoo Amaaraa waliin dhukaasa akka dhaabuuf xiyyeeffannaa addaa kennamuu akka qabu gaafatan. Walumaa galatti ibsee ejjennoo bakka bu'oota hawaasa Itoophiyaanotaa biyya alaa kun gareelee hidhatanii wal waraanaa jiran bilisummaa miidiyaalee, hidhamtoota siyaasaa, buqqaatota biyya keessaa, daangaa naannolee, bulchiinsa gaarii, marii biyyoolessaa hunda hammate gargaarsa namoomaa, hojjettoota federaalaa sarbama raawwatanii fi kanneen biraa irratti ibsa ejjennoo qabxii 13 baasuu eereeti jira. Dhuma walgahii booda yaadonni marii kan isaanii gammachiisin hirmaattonni bakka bu'oota Amaaraa guyyoota lamaan konferensicha keessatti gahee olaanaa taphachuu fi ibsa ejjennoo qabxiilee 13 qabu wixxinuuf gumaacha guddaa kan godhaa turan osoo konferensichi hin xumuramin dura walgahii dhiituun bahuun isaanis himame. Yaa'ii kanarratti miseensonni hawaasaa 120 ol kan hirmaatan yoo ta'u, bakka bu'oonni hawaasaa Oromoo, Sumaalee fi Tigraay ibsa ejjennoo qabxiilee 13 qabu irratti waliif galuun yaa'ichi goolabameeti jira.
Magaalota giddu galeessa Eertiraa fi kaaba Itoophiyaatti kirkirri lafaa reektar iskeelii 5.4 galmaa'uun dhagame. Magaalota kaaba Itoophiyaa fi giddu galeessa Eertiraatti kirkirri lafaa reektar iskeelii 5.4 galmaa'uun himame. Giddu galli qorannoo saayinsii biyya Jarmanii ibsa qorannoo waa'ee kirkirri lafaa irratti hojjetu kibxata adoolessa 25/2015 ibsa baase kirkirri lafaa magaalota kaaba Itoophiyaa fi giddu galeessa Eertiraatti galgala sa'aatii 2:15 irratti akka mudate ibse. Guyyaa roobii ganamas kirkirri lafaa xiqqaa reektar iskeelii 4.8 galmaa'uu dhaabbanni qorannoo kun addeessee jira. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaanee Gabra Masqalis kirkirri lafaa kun mudachuu mirkaneessuun wiirtuun kirkira lafaa magaalaa guddoo Eertiraa Asmaraarraa kiiloomeetira 65 fagaatee bakka argamu eeraa fallee jedhamutti akka mudate ragaa baheeti jira. Miidhaa kirkirri lafaa Eertiraa fi kaaba Itoophiyaa qaqqabsee ilaalchisee hanga ammaatti wanti ibsameen ture. Giddu galli qorannoo ji'ooloojii Jarman kirkirri lafaa reektar iskeelii 5.4 hamaa jedhamus kirkirri lafaa kun miidhaa hangas mara cimaa jedhamu geessuu akka hin dandeenye ibse. Mi'a manaa kuffisuu fi foddaa cabsurraa kan darbe miidhaa guddaa akka hin qaqqabsiifne dhaabbatichi beeksiseeti jira. Kirkirri lafaa kun lafa gadi fageenya kiiloomeetira 10 ta'u irratti akka mudate giddu galli qorannoo kun ifoomseeti jira. Ta'us lafaa jalatti miidhaa hanga ta'u qaqqabsiisuu waan danda'uuf namoonni of eeggannoo gochuu akka danda'an qorattoonni gorsuu irratti argamu. Instituutiin Jarmanii kun akka beeksisetti kirkirri lafaa kun magaalota Eertiraa Adiqay, Daqmaahiraa, Kaarinii fi Asmaraatti dhagamuu ifoomse. Magaalota Tigraayitti ammoo Addagiraat, Maqalee dabalatee magaalota biroo keessatti kirkirri lafaa kun dhagamuu ibse. Buufanni televezyiyoonii naannoo Tigraay akka gabaasetti magaalota Tigraay hedduun kirkirri lafaa reektar iskeelii 5.5 akka rukutaman addeesse. Kirkirri lafaa Maqalee dabalatee magaalota naannichaa akka Aksum, Addagiraat, Shiree, Adawaa fi Waaqorootti mudachuu gabaase. Kirkirri lafaa kun kan mudate marsaa jalqabaa miti. Kana duras akka lakkoofsa Itoophiyaatti walakkeessa ji'a caamsaa bara 2015tti kirkirri lafaa xiqqaan naannolee kanneen mudateeti jira. Naannoo Amaaraa godina Walloo kaabaa magaalaa Laalibalaatti sababa walitti bu'iinsa mootummaa fi hidhattoota fannootiin balaliin xiyyaaraa adda jedhuun himame. Naannoo Amaaraa kaaba Wallootti sababa walitti bu'iinsa mootummaa fi humnoota fannootiin balaliin xiyyaaraa naannichaa adda jedhuun dhagame. Naannoo Amaaraatti dhiyeenya walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi humnoota fannoo jedhanii of yaaman irra deddeebiin mudachaa kan jiru yoo ta'u walitti bu'iinsi adoolessa 25 bara 2015 mudateen haalli nageenya naannichaa yaaddessaa ta'uu jiraattonni BBC'tti himan. Guyyaa kibxataa kalee ammoo raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota maqaa fannootiin socho'aa jiran irratti tarkaanfii akka fudhatu beekse. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa ibsa miidiyaaleef kennaniin kanneen sochii hidhannoo gaggeessaa jiran irratti tarkaanfii akka fudhatan beeksisan. Akka jiraattonni naannichaa BBC'tti himanitti xiyyaarri jalqaba kibxata kaleessaa Finfinnee ka'uun nagaadhaan Laalibalaa kan qubate yoo ta'u Laalibalaa irraas imaltoota fuudhee gara Finfinnee deebi'uu dubbatu. Haa ta'u malee guyyaa sa'aatii 6 walakkaa irratti xiyyaarri Laalibalaa qubachuuf ture sababa rakkoo nageenya uumameen osoo hin qubatiin gara Finfinnee akka deebi'ee jiraattonni himan. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dabalataan xiyyaaraan gara kaaba Walloo Laalibalaa dhufaa jiru oduun jettu erga facaasee booda hidhattoonni naannoo Amaaraa jedhaman buufata xiyyaaraa guutumatti to'ataa turuu jiraattonni ijaan argan ragaa bahaniiti jiru. Jiraataan biraa BBC'n dubbise immoo walakkeessa guyyaa kibxataa dura buufanni xiyyaaraa kun hidhattootaan kan to'atame ta'uu ibsa. Magaalaa seena qabeettii Laalibalaa magaalaa hambaawwan addunyaa galmaa'ee keessatti argamuu fi giddugala turistootaa taate yeroo ammaa humnoota hidhatanii raafama jabaa keessummeessaatii jirti. Waan buufata xiyyaaraa kanatti mudate adda baafachuuf dhaabbata buufataawwan xiyyaaraa Itoophiyaa fi daandii qilleensa Itoophiyaa irraa adda baafachuuf yaaliin dhaabbilee walabaa taasisanis osoo hin milkaa'in akka hafe gabaafamuu irratti argama. Buufanni xiyyaaraa hidhattootaan to'atamu haa ibsamuyyuu malee daandiin qilleensa Itoophiyaa boru gara Laalibalaa imalli akka jiru tikeetii muruu irratti argama. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin jedhamne namoonni gaafatan kibxataas ta'ee roobii har'aa sochiin naannicha keessa akka hin jirre ibsan. Haa ta'u malee kallattii gama gaashanaa fi soqotaa irraa sagaleen dhukaasaa jabaan akka dhagahamu jiraattonni ibsuu irratti argamu. Gaardostota keenya oduun irraa qabanne kan hangammaa isinitti himne ture qophiilee EBS afaan biroo olii yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti. Bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu gaachana keenya warra harkaa isaaniitiin ni halaalatti